Farsa fi diddamii torba lakkoofsa 3 fi 2 akkana jedha. Waaqayyo waan guddaa isaa nu godhee maal ta'ani warra gammachuu isaanii. Gara lakkoofsa 2tti ol deemnee yeroo ilaallu yommuu sana warra ormaa warra waaqan beekne biratti illee akkana jedhame. Isaanii fi Waaqayyo waan guddaa isaa godheef jedhamee dubbatama. Yommus arraba keenya illeedhaan garaa keenya gammachuu guutee baga gammaddan balee fi garramuuni kasuma firrisi baga gammaddan baga kanaan isin gahe. Kanatti firree kadhannaa godhes seenaa lamaan tokko dubbisaa hin galateeffannaa Waaqayyo. Qulqulluu Waaqa Israa'el uumaa Waaqaaf lafaa yeroo kanatti iddoo kanatti maqaan kee akka waamamuuf kunoo obboloonni keenya garramuun Alaayinash siin dura kaa'anii siin dura buufatanii ati immoo isaan gargaartee qophee kan akkasitti akka qopheeffatanii gargaarsi kee fi kee waan isaanii baay'ateef galanni siif haa ta'u. Dhala isaanii laatte kan immoo yaa Gooftaa karaa addaa ati eebbisi karaa kee guddisi nama mana kee keessa jiraatu godhi nama seenaa guddaadhaaf qopheessi maatii lammii iddoo kanatti argamanii gammachuu kana irratti argaman hundumaa eebbisi. Sagantaa iddoo kanatti gaggeeffamu hundumaa irratti argame. Eebba keenya yaadadhu. Maatii dhiyaate eebbisi. Saba dhiyaate eebbisi. Daa'ima kana eebbisi. Daa'ima ishee duukaa jiran ishee bira dhaabbatan hundumaa eebbisi. Guyyaa kana guyyaa nagaa nu godhu. Iddoo kana eebbisi. Ati ulfaadhu iddoo kanarratti. Garramuuf Alaayinashiin immoo kanarra kan caalu eebba keetiin isaan yaadadhu. Hafuura keetiin isaan guuti. Kennaa samaayii kennaa eebba bara baraa isaaniif kennu. Hunduma keenyaa wajjin ta'e maqaa Yesuusiin. Asuma boqonnaa 128 lakkoofsa 3 irratti immoo maal jedhaa? Ilaa ijoollee godhachuun maali? Ammoo kennaa Waaqayyo. Waaqayyo immoo firii garaa keetii ija siif godheeraa. Itti fufnee hamma dhumaatti yoo ilaaltanii 128 lakkoofsa 3 kaaftanii hamma gara olitti yoo ilaaltan maal jedhaa? Namni Waaqayyoon qabu, namni Waaqayyoon bulu akka kana eebbifamaa jedha. Akka kana eebbifama akka garramuu koo akka Alaayinash akka kana eebbifama akkuma keessan eebbifama jechuudha. Iddoo kana kan jirtan eebba qabdu Waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u. Kun kennaa Waaqayyooti. Har'a daa'ima baay'een jiru. Warri iddoo kana jirtan haatillee abbaan illee daa'ima isinii kenneera Waaqayyo isin eebbiseera galanni isaaf haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irratti immoo akka jedha. Duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoo barbaaddadha malee isinii waan hundinuu maal ta'a? Ganaatti dabalama shifalee garree ganaa isinii dabalama daa'imni illee dabalama jireenyi illee dabalama bultoonni illee dabalama manni dhiphoon kun illee bal'ata. Ishee dubbiin akka irraatti nama bor guyyaa gaariitu jira aduun bor ganama waan gaarii qabattee baati har'a garuu ulfaata amma dukkana fakkaata boriif har'a dhiphoo fakkaata bor bal'aata harki Waaqayyo guddaa. Kanaaf amma gaa isinii iddoo kanatti qophee akkasii qopheessanii daa'ima keessanii wajjin Waaqayyo isin haa eebbisu. Maatiin iddoo kanatti argamtan Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa har'a daa'imni kun kan borii abdii guddaadha. Nus iddoo kana kan jiru immoo akkuma dubbanne har'a yeroo ilaallu jireenyi ulfaataa fakkaata. Borii fakkii jira. Bor eebbatu jira. Bor guyyaa gaariitu ba'a. Har'a garuu akka kanatti yeroo ilaallu nutti ulfaata miti. Waan amma dhiphoo ta'u kunis bor bal'atee waan amma hin jirres bor jiraatee waan amma xinnoo fakkaatuun guddatee mucaan kun illee guddattee jechuudha. Nama guddaa taatee hin argina kana. Nus immoo akka kanatti namni jireenyi keenya hin fooyya'u, bultuun keenya hin fooyya'u. Waaqayyo iddoo kana kan argamtan hunduma keessan isin haa eebbisu. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irratti maal jedhee? Duraan dursitanii mootummaa Waaqayyo barbaaddadha malee isinii hundinuu maal ta'a? Namni eebba dabalachuu barbaadan egaa Gooftaan isin haa eebbisu. Mana keessan haa eebbisu. Bultoo keessan haa eebbisu. Daa'ima keessan haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Hin galateeffanna Waaqayyo. Jaalala bara baraatiin kan jaallatte yaa Waaqayyo abbaa keenya, yaa Waaqayyo uumaa keenya kun iddoo kanatti maqaa kee waammataa jira. Egaa Gooftaa ganama kanatti odeessa koo garramuu Alaayinashiin hojii mucaa isaanii ilaalte illee karaa keessa guddisi. Kan isaan ittiin jireenya isaanii fuulduratti gaggeeffatan illee barakata kee isaaniif dabali. Bultoo isaanii eebbaa yaadadhu. Jaalalaaf tokkummaa walii galtee
Har'a iddoo kanarratti waan qophaa'e kan hundumaa hafuura kee irratti dhangalaasi. Eebba kennu yaadadhu. Boloota keessummoota iddoo kana jiran hundumaa eebbaan woosh. Biyya keenya nagaa godhu. Naannoo keenya nagaa godhu. Bokkaa nagaa nu roobu. Aduu tolaa nu baasi. Qilleensa nagaa nu qilleensa. Yaa Waaqayyo waan nuti kanan hamaa dhufu hundumaa keessa nu dabarsi. Qilleensa tulluu duuba deebisi. Lolaa muumee keessa deebisi. Hamaa nutti dhufu nurraa kaasi. Dhibee hamaa kana biyya keenyarraa naannoo keenyarraa kaasi. Saba iddoo kana jiran hundumaa eebbisi. Barakataan nu yaadadhu. Biyya nagaa nu hoshi. Jireenya isa Waaqaaf nu qopheessi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos jettee. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barakataan.